beektaa? Okay. Suuraa kiyya fayyadamaa foolollee walitti hin qabnu guyyaa wayii obsesi komando komentii jalatti na waamte beektaa? Eh. Qotee bulaa akkana kana warri kenna yoo barbaade qaxaree hoolota isu maaltu asirraa suuraa kiyya wajjin isa olii gara rakkisaa oola jedhee sarchi godhee harkisee bilookitti awwaala. Yeroo jalqabaatiif ijoollee dhuggichaa isa barbaadee biloo godhe. Akkoo harree gurraachaa kan harree kan. As yeroo jiraatte aamin jedhe እናትን ልብዳ የውሻ ልጅ aamin jedhe. Aamin jedhi gurbaa. Aamin jedhi du'aayidha. Takkaa ijoolleen safaraa dharrabsine zarii teessan guutuu anaa isin saleen maaqa salu dhufeetti dhimma keessa irra gudduma aamin jedhe. Aamin jedhi. Aamin jedha warri kuwwan illee aamin jalaa dhaabi. Haqee malamtuufi. Allah ilaali. Respect goota yubarru. Goowwan siidhaati wallahi. Waa'ee masaatoo haasaa mala hasaatoo keessatti gaafa xiqqaa haadha isaa hansaluun oolu. Dhimma haadha salankaa. Mucaan ganama adaamaa jira bajaajii jala bu'aafannaa tiriis. Aboo akkoo haadha isaa jedhee mina qabban. Eessatti na beeka eessatti na beeka. Aamin jedha uummanni madabboon laa ilaaha illallah. Waggaa dheeraa bar waggaa dheeraa. Ahaa sita kataattala. Ara fooloo walitti hin qabnu mini waa takka walitti hin qabnu. Bakka halkanii guyyaa. Wannoodha. Gara haarii ta'e gaafa ati horii aduroo bareenu namni haadha abbaa ofiitti ergamu horii eeguun waan jiru mina maatu salphaa isaan takkaa ijoollee magaalatti hin jedheen beeku. Wannoo ta'e dhiisi amma faame beekta. Anillee doktora keenya guddaa kan arrabse fammasaa ixiratiisaatu milkaa'uu fiide malee inni silaa fammasuu barbaadetti. Ta'uu fiide filaanii inni qabate sirrii miti. Ana goota warri diisiisii fi diidaa guutuun abdatu qeeni yoo halkanii guyyaa arrabsitu gaafa mootummaa ta'e isa hin fannisaan isaa fi ganda isaanii guutu. Odoonsi ta'e garuu uummatana awwaal jiraasaa awwaalsa nama ganda kiyyaa ta'e moo ganda sanuu baamu himata. Abdalla masantu bakka Abdalla tokko maa jarri. Ilma ganda isaanii ka abbaan qabne waggaa guutuu asitti qallaba jennaan arrabsiti. Atamma maal godhaa ganda isaa keetta namni ollaa isaa hundi irraa baratu Abdalla makeen na fannisi bakka. Nama oda bambar Itoophiyaatti argine yoo maatii kee keessaa namni waa ajjeese kamana mana kee haadha itti ajjeefta keessa aarsuudhaaf warra san. Baay'ee. Ila kuloo ila reedii gurbaan bilook na godhee. Sababa bakkee ama mucaan tokko fannifamaa jira fannifamuuf deema gurbaa maatu itti doktora kenna. Bar namni yoo dantaa wayii walii qabaattee wanni walii si fidu wayii jiraatee yoo si jibbe rakkoo miti beekta. Abdallaa Muhammad illee hin beekantee mucaa. Abdallaa Muhammad bullaan lantukin jedha. Kuni bakka ergixanyaa neeny yoo suudii galtu san yookaan dubbisuu diddee bira tarte. Yookaan immoo yoonee nagara adirgaal biyya irratti. Seensis intarvii goonaa. Wallaahi ani gaafa biyya bahu xiqqaa isaati akkanumaan jette madhagayee ka warra ebalutu jecha madhagayeeti wannoo jedha malee nama nan beeku warri kennaa nan beeku. Kanaaf jaabar bakka abaaramte gurbaan aamin jedhu hundaafuu waan reefin isin jedhe san lammataa nama narrabsitu. Ani Oma namni safaraan argaa kiyya jibbuuf wallaale bara inshallah anjiraa kiyya miti du'aan kiyya akka adaamaa gamachi bahu hin barbaadu hawwiin qabu. Qa'ee fi maaliin nama cabsitiin jenne? Ani kuna waggaa diidama fixeera erga gaaf biyya baheeti takka jiraa kiyya miti du'aa kiyya wallahi reefa kiyya awaashin gamatti tamanyaa hin beeku minyoota madeellam rabbillee awaashin gama reefa kiyya hin baase. Indees bakka anna dhiba yeroo tokko tokko. Amma namni yoo dimbara walitti qotatte yoo suuqii wayii achi mana wayii qabaatte achitti waa godhatu hedde yoo sitti naafe yoo sitti aare ምናምን ትለዋለህ gara diisiis gara bullaallaa kana gara oolan komii kana hojjeduree kanatti osoo nama waa ijaarachuu minaamin jedhe namni walitti hinaafa wal jibba. Garuu an wallaahi kuna waggaa 20 jira erga gaaf biyyaa baheeti
Anama bar yoo biyya gale Awaashin achi hin ba'u bar. Awaashin gama achi baana na dhukkubate jammar akka gaafa xiqqaa waan go'ee na baase. Gisa galte san hin galle suudi irraa fa'a. Aboo halkan takka maazarii dubbisuu dhaqee na dhukkubee achi halkan qixxee bullaan lan dhufeetiin Adaamaa dhufee maazariin na bira ta'an Adaamaa dhufan hin jaaladhu. Si jammar gandi keessa sun kan itti galanii miti. Azaaba addunyaa kanaati bar. Wallahi azaaba addunyaa kana namni achi dhufu bar jaalatee hin gurraachatu dhaloota bar gurraachin akkatti gurraachate kun gubaa qorra bakka saniitu nama diimaa kana gurraachessa. Bata. Amaan Muhammad kun ganda sanii dhalatee gooyi. Olgachi. Kottu galti kotee bula. Ulo video bana. Kun ilma gosaati bar heetosa. Doktor. Duuba Abdallah Miskiina shahartuu ta'uu gubbaa dhaabatu maal jettanii? Bakka isaa gumaa baasuuf. Aaraa macheem Abdallah irratti duunaa Abdallah cinaa dhaabbanna. Kalee ta'uu dhufte. Inni garaaf na laabii irratti osoo ijoolleen gadda isaa ilaala. Dhugattuu deemama. Deemi hin kafalla. Abdallah Miskiina yaabannaa dhiisa Abdallah. Bajaajii keessa kaa'ee harka duubatti dhiin. Ituu baa Bakka bakka waan haaseen hin gaccaa. Bajaajii maan gaccaa maal harkuuf balleessita? Bajaajii namaan gootu. Bajaajii waa namaan gootu. Tiktookii fayyadamuu eegalte adillee amaan warra heetosa ana qofa abaa duraan tiktookii kanan. Tokkoffaa ana banati bara doktor duubatti hafe malee. Anaaf isi bari san bansiisee mi yaadatta doktor tiktookii. Yaadatta qaawwatti gaafa isin bantan baran fooloora 10,000 qabaa bara. Kuma kudhan kaa'ee ta'a yoo milqiyaamaan hin dhaqqabdan kan feemasiim inshaallah. Abbaa feetan yoo taate jedhee adda illiqii keessa dhugacha. Hiikii keessa gootota galchitee gootonni qixame gimmaasha miliyoona dinsi biraa bayanii hin duuteere. Keessa jirta. Kanaafuu garuu kakaafsan naannaa isin bansiisee yaadattanis qaawwatti mandoo biratti. Dhuguma gaa'ee sila. Qaawwatti nuti dhufte. Wallahi. Fooloora 10,000 qabaa tiktookii kana biradhaa yuutuubii fi feesbuukaa isaas niin jedhe. La isaa miti kana gubee gamma. Inshallah feemasii miti jawaara biyyi lamina addon mineen addarsum jettee bar guyyaa sadii si bira geenne immoo waan nama aarsu. እኔ እኮ ያ 10,000 ፎሎወር ትልቅ መስሎኝ እኮ ነው። Achumaan dhiiftee baddee bar rifattee na fakkaata. Amma foloorii meeqa qabda? Aaraa kuma 20 ብቻ qaba. Haga kuma dhibba urni bira geennu maal eedare? La bar kuni kamo ani yoomsan dhaabere tiktok hin fayyadamu. Abdii kutatee dhaabee yoomsan dhaabee dhaabeeyyuu. Namni du'uu dhiifnaan dhaabdee miti duraan tishertii gosaa gurgurattee reeffattiin shaqqalda. Namnis du'uu didee kaayidaan dullee hin ba'ee bakka achumaan ofirraa ni sin dhiise. Achumaan fooloon qallee dhaabate. Fooloon kiyya gaddeeme kuma 30 gahee gaddeeme. Shurraabiin gurguramu hin jiru. Amma tishertii kiyyaaf kareedii hojjisiiftee maan gurguran namni akka malee bitaa jira. Maaltu bitaa kareedii faa maaltu bitaa bullaallaa malee. Warra bullaan laata. Arabnuu bituun ooltu kiyya kana. Doktora. Ante tokko an doolaara 120 liqaa namaa narra jira narraa galchaa fedhii kottu qoya seenu. Boonittaa laankum. Arab mucaa kana fooloo godhaa jiranii fooloo soddoma aseenu fooloon kiyya. Foloorii meeqa qabdu? Kuma 20 qabamee kun soddoma qofa naa galchaa. Mucaan kun duraan feemasiidha. Amma akkana mana galiraan na fammasiisame. Foloo godhamee akeeka ijoollee qe'eeti. Eetosa warra asliiti. Kenna mucaan foloo godha. Gandi kenna gurraachaaf qofaa miti bar diddiimaa araba fakkaatu kana illee qaba kun foloo gaari. Hundi keessan foloo godha. Warri dhiiraa qofti foloo godha mucaan jaartii qaba. Jaartii qabaa jechaadha ilmoon kun jalaa bootti. Warri dhiiraa qofti foloo godha. Warri dhiiraa shamarran illee rakkoon qabu maali yaani warri wanno warri shurraabii gootota beekuu barbaadan.
Antee maal jette isaa rabbi jedhi. Jaartii qabaa fooloo goraa dhiiraa qooti. Maal gootee dubartiin akka fooloo gootuun barbaadda? Abbammaa fidaa Namni godhi. dhibbaa si godhe kuloo. Fooloo namni 50 si godheera. Ara fooloo tolcha. Ara sagalee biyyallee sagalee naatee Dr. Maachumaan jal'iste. Ara dhimmi kun dhimma lubbuuti. Maal taate? Mee dhiisifannaati. Gara jalaatis yaa ta'u akka waan dura haasoftan ta'e. Nama 144 fooloo si godhe kuloo. Galatooma wallahi. Wayii. Maal jettaa beeku? Ara Dr. dhimma sana wallahi itti yaadii callisanii akka laaftutti ilaalin. Har'a anaaf reedii jimaa biti qamaanee halkan jaarsummaas ilaalaa bulla. Laa dhuguma wallahi shirees galagalaan dhufa anu anjaan jumaan kiyya sirraa miree ispoonsarri kiyya. An jaarsummallee si dubbataa haqaqee badee si gargaaraa jimallee si bitamaa jechuudha. Mindinne aan ta'e? Usha. Maa kun waan dura waadaan nu galte kamisa ispoonsarri na itti. Bakka reedii na buusee maa reedii jala ta'e sila. Ofiin deema. Habiibi. Ofiin deemaan kun hin jiraatera. Nagaa qabdaa? Ofiin bulaa ture bara ofiin deematti jire dura ofiin bulaa. Sima amaan. Wayee. Mee dhalaa bareeddoo hin haa xaabbasi ati shifeera leen beeyta. Rakkoon qabu. Hin jiran. Yaa? Injiran. Tashurraabi si hojjechifte suusi didde ante bareedduu turte barbaannaa tanaa qalbii na cabsite. Tumiin taa Dubaay sun moo taa Saawudii moo? Simbaanu bar isa baana. Fagoo jirti. Fagoo jirti. Sun fagoo jirti takkamisa har'aa barbaade malee shoortii. Kaayiroo barbaadda. Amaan bakri daas keessatti. Barama tiktookiin akka baraati feemasi kuma kuran fooloo qabdu gadi miti jijjiirame amma reediin asi si galchuu danda'a si buusuu danda'a bilook si gochuu Laana si danda'a. galcha na si buuse. Ati maa tirfi haasofta. Afaan duraan ba'e. Ooloo godhaa Amma kuma diidami torba si galchine jimaa nu bitta? Promise. Serious. Hin qabaamati nu bitte. Nu Rakkoon bitta? qabu. Wallahi kakadhu. Bar wallahi jedhee bar dura. La amma Maali jedhe. deebiitini kakadhu? Jimaa tokko malee. Jimaa tokko malee. Tokko Tokko walitti si. mataa. Boonne dinii si Akka Abdalaa godha. qama uusan. La. Gabuuti nurra kan saqachaa. Nauta. Injil. Muuduu nutti qabata. Tola dalaguun nu dabbareeti malee jimaan 400 guddaa miti. Waslaata. Intin tilaalende. Waan biraa walii kaan. Radeeffadhaa yoo ta'e inni fudhate san warri amma goota. Gadda tokko akkatti leenca sii kenna fooloo kuma kudhan nagalchiidhaan jedhee muudiin itti qabatee ijoolleen deemtee namni kuma sadii fooloo radeeffatee dhufee galgala leenca naa kennee araara. Dirqama wallahi muudii walitti qabatuun hin ta'u amaan nama 300 gore 300 isaa irraa deebisiisnaa hin jedhu. Amaan dafii Deemaa komanti sarti barre. qoraa radeeffadhaa hundi keessa namni 300 amma fooloo godhu. Bakka fooloo san seentaniitu amaan Muhammad Kajaa argita irraa kaafattalla. Yoo inni kabajaan bittaa. Kakadhu seenite. Dhufte yaante galchuu waa irratti wallolla. Galchi bannaatti. Baalee mangis. Amaan. Thank you very much. Ara hin bita bakka hin bita. Wallahi jedhe. Aboo wallahi jedhe bar maal isaa hayi. Hin booyni wallahi jedhe lama jimaa. Kunyaan qabne irraa waan fudhanna. Dafa nama ni baja qofa nama kuma ilmi torba guuta hundi keessa Amma kontiraata riippoortii deemoo daa'ee waan irra dalagadee bakka isinumaa kenna galgala rakkoon qabu. Homaa rakkoon qabu yoo hanqattelee itti dabaltee nuu kennita. 28 galu bakka kuma. 28 namni as jiru nama 1,000 eessa galare. 27 obboleesso. 27 gaa'is nama 600 jabaadha.